يا أهل بصائر هنيئا لكم بالأجر والثواب هنيئا لكم بنيل أعلى درجات الجنة إن شاء الله. وعلى ما جباب دون دبتشو فدا تكتدرا بكي الرجل روفي يرون كيس جروفي وني نتتجر والبرم مدالي لالي وان أكان ما جمتشيسو جمتشو نتن أجمر نابدة وعلى ما دبتشو مربادا تكتدرا حديث النبي خينيا صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. حديث النبي خينيا صلى الله عليه وسلم نبني قرآن برته قرآن قرئه برته اتهجته ويا قياما هذا أبا إسا تاجا وما تاجو بارنا مخان تخبجادا تن إفنني سيدا akka aduudha sani guyyaa qiyaamaa haadhaa fi abbaa isaa uwwisa. Kana qofaa miti faaya lama ha duniyaan tun guutuun yoo madaalam faaya lamaan sanitti madaalamne san haadha abbaa isaa guyyaa qiyaamaa uwwisa. Haadha abbaan rifatanii maaliini faaya kana uwwifamne yoggaa jaaniin bi'akhzi waladikum alqur'aan wanni isin ittifaaya kana uffachuu dandeeysan ilma keeysantu qur'aana qabatee qur'aana fudhatee jaaniin isinarra warra qur'aana fudhatee nama guyyaa qiyaamaa akkasitti taajasanii fi faaya sanaadha abbaa keeysan uwwisu rabbi isin haa taasisu. Ulamaan islaamaa hadiisa kana waggaa dubbatan walada jee malee xiqqaan jenne guddaan jenne manguddoollee tahee yoo qur'aana akkasi baratee itti hojjete haadha abbaa isaa guyyaa qiyaamaa badhaasa lamaan kana uwwisaa jaan isin hundaa'u warra akkasitti haadha abbaa keessan uwwisu rabbi isin haa taasisu. Isin kanallee ilmaan keessan ka isin uwwisu akkasuma taratti rabbi haa taasisu. Dubbiin qur'aanaa laaftuu miti yeroo keessa jirru kana keessatti wanni qur'aanarra nama gammachiisu wanni qur'aanarra qalbii namaa haara galfachiisu akka reefu asirratti jaansanitti hin jiru. Talamadaa immoo wanni gabaabduun lama daataniin dubbachuu fedhu waan iddoo biraan jirre taasirra dubbatamte ijoolleen babbareedduun isin agartan tun harka isaaniitiin qur'aana rabbii faatihaarraa hanga suuratul naasitti barreeysanii fixuun isaanii waan akkaan na gammachiisee haganas taa'u hunda mataa kiyya keessatti waan kana xiinxalaa jiru. Waa barreessu jechuun ulamaan islaamaa akka jaan qalama dadhabaa qalama laafaatu sammuu jabduurra waa tursiisuu dandayaa jaan akka maa kutiba qarra wamaa xufiza farra jaansanitti. Addunyaan irraan tana waa'ee qalamaa rabbiin dura dubbateeti walqalami wamaa yasturuun qalamaa fi waan qalamni barreeyseen kakatee ammas allazii callama bilqalam rabbii qalama isin barsiise jee rabbiin quraana keessatti dubbate awwalli wanni rabbiin addunyaa tanarratti wanni rabbiin dura uume qalama barreessi jennaan maaliin barreessa jee qalamni rabbi gaafate waan ta'es barreessi waan ganaa taa'us barreessi jee. Hadiisa kanarratti ulamaan islaamaa waggaa haasawan akka jaan qalamni waan kaleessa arraa wajji walitti hidhee arra dhaloota ganaa dhufu wajji walitti hidhuu jaan quraana irraa kaasi hadiisaan seenaadhaan taariikhaan qaroomina ummata dabree hunda wanni yeroo teenya tana keessa jiraachise qalamaan barreessuu sani. Nutilleen arra yoo akkasi barreessine dhaloota dhufutti dabarsine jechuudha. Ka kanarra isin ajaa'ibsiisu ulamaan islaamaa akka jaan qalamni waan hayyuu tokkoo fi hawaasa walitti hidhu waan hayyuu san keessa jiru waan aalima san keessa jiru hawaasa guutuu wajji wanni walitti hidhu qalama. Akkasi mooniin dogoggore yaada mataa keetii ol baaftee sumaa wajjiinu karoorfattee waan hojjechuu feetu akkatti hojjettu waan namarraa qabdu waan namaa wajji hojjettu waa hunda barreessiteeti barruu saniin itti geessa. Karoorri tokkolleen kan barreeffamne karooraa miti barraawee karoora ta'ee dhiyaata. Addunyaan doktorran islaamaa har'a wanni ja'aa jiran namni waa barreessu jaan barruun harkaan waa barreessuun sammuudhaaf qaamaaf fayyaa namaatiif akka ispoortiin qaama namaatiif fayyaa taatu daran waa barreessuun nagayaan akka raftu maalaa yaanii irraa akka nagaya baatu
وأنا همت يرو الرئيس أكنا جايباتو نما قوتي هنيئا لكم يا أهل بصائر قرآن ربي الرجاري وان براو بريسو غيسنيف قالتو ما يسنين جنة نموني سقلت إنيتنا دقيسن وبريسو أدا قدتشو خيساو قرآن ربي بريسو خيساو حديث رسولا بريسو خيساو سينا قاري بريسون عمل قاري نفاتو نسنين جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى قمدن بقى ولمانو قمنا قمتشو ترى تيدو وندد برتربين واقولون جا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته